Raadiyoo Simbirtuu. Tokkicha waaqa gurraacha waaqa Oromoo waaqa bokkuu sibiilaa waaqa shanangadaa waaqa sagaltaman garbaa waaqa dalgan booranaa waaqa ciicoo gurraattii waaqa siiqqiyaayyoo nagaadha walitti nu deebistee waaqa waliin nu dubbachiis nagaaf kabajisiif haa ta'u handeeme nagaan haa galu fayyaaf nagaa nuuf haa kennu waan dhalatte haa guddatu waan guddate haa buru barri nagaa haa ta'u bariin nagaa haa ta'u gaarga nagaa haa ta'u guddinni nagaa haa ta'u galgalli nagaa haa ta'u ganamni nagaa haa ta'u. Bakka haalaa fi yeroo adda addaa keessatti kanneen raadiyoo Simbirtuu caqasuudhaaf nu eeggachaa jirtan dhaggeeffattoonni keenya biyya ambaa fi Oromiyaa nagaan keenya kabajaa bakkuma jirtanitti simbiraa ga'u jennaa akka mooltan kun raadiyoo Simbirtuu qophii har'aati. Qophii keenya har'aa keessatti dursa oduu erga gurraan simbuufnee booda sirba tokko sin affeerra. Sirba sanatti aanuudhaan kan sa'aatii guutuu qabatee isin waliin turu qophii tokkodha. Qophii imalaa. Har'aaf qophii simboo waan hin qabaanneef nuuf kolchaasin hin jenna. Dhaggeeffattoota keenya amma oduun gurra simbuusa. Oromiyaa godina Gujii magaalaa Shaakkisoo keessatti waa'een jumlaan hidhamuu barattoota Oromoo akkaan kan isa yaaddesse ta'u liigiin mirga dhala namaa kan gaanfa Afrikaa beeksise. Jaarmichi ibsa roobii kaleessa baaseen waldhabdee barattoota jidduutti ka'een ilmaan Oromoo 200 ta'an calalamanii naannoo magaalaa Adoolaatti hidhaa keessa jiru. Warri hidhaman gariin rasaasa humna tikaa mootummaan kan madaa'an gariin immoo reebbichaan kan akkaan madaa'an ta'uudha ibse. Kanaafis mootummaan Itoophiyaa haal duree tokko malee barattoota Oromoo kana dafee akka hiiku jechuudhaan gaafate. Kibxa ta'een gaddaa sirni godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee magaalaa Finfinneef kennuu osoo hin milkaa'in hafe. Sababiin isaas haa kennamuu fi lakkiin kennamiin jedhu irratti dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo keessatti jeequmsi waanta dhalateef. Godina addaa naannoo Finfinnee mootummaa federaalaa jala galchuudhaa fi kan jedhamee himamaa bahe eengadda maqaa pilaanii tokko waliin baafatanii jedhuutiin mirkaneessuudhaaf qophiin xumurame. Qondaalonnis biiroo Oromiyaa irraa erga achitti argamanii booda waliigaltee dhibuun miseensota caffee Oromiyaatiin hafe. Walga'ii caffee Oromiyaa sana gabaasuudhaaf kan Adaamaatti ergaman gaazexeessitoonnis walga'icharraa baafamaniiru jedhee maddi keenya. Obbo Dirribaa Kumaa, Obbo Abdulaziz Mahammadii fi Obbo Dhaabaa Dabalee naannoon Finfinnee jala daftee galuu qabdii yeroo jedhanii falman, warri kaan immoo Oromiyaan Finfinnee irraa faayidaa addaa qabdii kan jedhame suniyyuu hin mirkanoofne kan ammoo hin kenninu jedhanii gaaffii kaasan. Sababa kanaan kan ka'e walga'iin caffee addatti citee yeroo hin beekamnetti darbeeraa jedhe maddi keenya dhimmicha itti dhiyeenyaan beeku. Waldaan qorannoo Oromoo korasaa walakkaa waggaa bitootessa 29 fi 30 bara kana magaalaa Chikaagootti taa'uudhaaf akka jiru waldichi beeksise. Mata dureen marii bara kanaas dhimma Oromoo karaa sirrii ta'een uummata Oromoon ga'uu kan jedhu akka ta'e pirezidantii waldichaa kan ta'an Dr. Ibrahim Elemoo beeksisan. Waldaan qorannoo Oromoo waggaa 27 dura seenaa Oromoo qoratee ifa baasuudhaaf fi uummata Oromoof sagalee ta'uudhaafidha kan inni Oromootaan hundeeffame. Waldaan kun waggaatti yeroo lamas walga'ee bu'aa qorannoo isaa fi dhimma Oromoo irratti marii ta'a. Kora walakkaa waggaa bara kana guyyaa lamaaf magaalaa Chikaagootti godhamuudhaaf deemu kanarratti dhimmoonni adda addaa irratti ka'anii dubbachuudhaaf qophii xumurreerraa jedhani pirezidantii waldichaa Dr. Ibrahim Elemoo. Waan jaarma hawaasaa waan akka fayyaa irratti waan xiyyeeffatu kan xiyyeeffatuun waraqaa qorannoo dhiyeeffachuudhaaf qophiidha. Walga'ii kanarratti Oromootaa fi namoonni biroon Kanaadaa, USA, Ameerikaa fi biyya keessaatti irratti hirmaatu. Qorannoon adda addaa ni dhiyaata. Dr. Wishel Frawzer kan jedhamtu hospitaala Minnesota keessa jiru Hennepin County Medical Center kan jedhamu irraati. Addee Obseen immoo Dr. Beenyan Kabeenya Dhugaasaa, Obbo Miidhan Waaboo, Obbo Kadiroo Elemoolleen akkasuma Obbo Tesfaayee Kumsaa, Dr. Mararaa Guddinaa fi Dr. Bayyene Petros kan namoota bu'aa saba Oromootiif, qorannoo Oromootiif godhan nama Oromootiif ammoo fakkii warra ta'uu danda'an jennee yaadneessaa nama tokko lama akka dhufanii isaan haasawa baniinsa
kora waldaa qorannoo Oromoo kana milkeessuudhaaf Oromootaaf dhaamsa kana dabarfataniiru Dr. Ibrahim. Keessattuu namni naannoo Chicaagoo, naannoo Ohio, Kentucky, Michigan, Indiana, Wisconsin, akkasumas Minnesota irraa, Kaabirallee irraa namni dhufuu danda'u konferensii keenya dhufee akka irratti qooda fudhachuun akka irratti hirmaatan gaaffii akka isaan gaafachuu danda'an hawaasa Oromoo Chicaagoo halkan aadaa jedhanii qophii guddaatu deemaa jira. Waamicha dabarsinaa. Dhumarrattis hidhaan laga Gibee inni sadaffaan namoota hooqa Oromoo fi Keeniyaa Turkaanaa keessa jiraatan ni miidha jechuudhaan namoonni siyaasaa Ingilizii fi Ixaalii gaaffii kaasan. Sulula Oromoo keessa gama Itoophiyaa fi gama Keeniyaatiin namoonni 500 ta'antu jiraatu. Bakka seena qabeessadha jedhamee dhaabbata barnoota saayinsii fi aadaa mootummoota gamtoomaniittis galmaa'eera. Xaaliyaanii bakka bu'anii miseensa caffee Awurooppaa akka ta'an Andiriyaa Zooniini dhimma kanarratti yaaddoo guddaa akka qaban walgahii caffee Awurooppaa irratti dhiyeenya kana kaasaniiru. Miseensonni caffee Ingilizii Lord Joonesii fi Maark Duurkaan isaanis mootummaa isaanii irratti yaaddoo guddaa qaban beeksisaniiru jedhe dhaabbanni Survival International jedhamu Ingilizirraati. Dhaggeeffattoota keenya oduu har'aaf qabnu kanumadha. Qophii keenyattaan waliin turtii gaarii.
Dhaggeeffattoota keenya jalqaba akkuma gurra isin buusetti amma kan dhiyaatu qophii imalaati. Qophii imalaa har'aa kana keessatti keessummaa tokko qabannee jirra. Keessummaan keenyis pirezidantii waldaa qorannoo Oromoo yookaan immoo OOSA kabara kana akka ta'an Dr. Ibrahim Elemooti. Dr. Ibrahim Elemoo waliin haala yeroo irratti hundoofne kutaa tokkoffaasaa har'a kan gurra isin buufnu ta'a jechuudha. Kutaa lammaffaasaa immoo dhimmoota adda addaa jalatti kan mari'anne torbee qabanneetu dhiyaanna. Amma kutaan tokkoffaasaa waa'ee kora walakkaa waggaa waldichaa irratti xiyyeeffannee kan waliin dubbannetu dhiyaata. Mee muuziqaa gabaabduu kanaan itti deebinaa nu waliin turaan affeerraa keenya. Amma akka jettanitti Ameerikaatti hundeeffamee namoota baay'eenis gara biyya alaa kan akka jiranidha kan irraa hubadhe. Biyya keessaa Oromoonni miseensa isinii ta'anii jiru? Haga yoonaatti miseensa meeqa qabdu laata akka waldaatti? Namni miseensa ta'u umurii fi barnoota daangeffamu moo Oromoo ka ta'e kaanis Oromoo kan hin taane fedhii qabaannaan kaayyoo keessanitti amannaan dhufee miseensa ta'uu danda'a Dooktar? Kaayyoo waldaan kun dhaabbatee fi seera inni ittiin dhaabbate gochuun alatti kan biraa hin jiru. Yoo nama Oromoo ta'e yoo Oromoo ta'uu baates namni kaayyoo waldaan kun dhaabbatee fudhatee dirqama itti kenname bahuudhaaf fedhii qabu hundumtumiyyuu miseensa waldaa kana ta'uu danda'a. Akkuma beektu namni dhalataa Oromoo hin ta'in warri faranjii biyyoota jiran biyya biratti akkasuma keessa jiran miseensa waldaa qorannoo Oromoo ta'anii yeroo adda addaa sadarkaa boordii waldaa kanaa keessatti illee tajaajilaa jiru. Miseensa illee ta'anii akkasuma warra jiran hedduutu jira. Kanaafiyyuu
saalaan yookiin ilaalchisadeen otoo hin daangeffamin namni kamiyyuu miseensa waldaa qorannoo Oromoo ta'uu danda'a. Amma gara duraa irratti kaayyoon waldaa qorannoo Oromoo itti hundeeffamee fi lamadha jettanii eertanii turtan. Tokko dhimma Oromoof Oromummaa irratti xiyyeeffate qorannoo gaggeessuudha jettanii lammataan immoo uummata Oromoof sagalee taanaadha. Kana lamaan keessaa tarii kan itti milkooftaniittu yookaan immoo akka caalusaa dalagneerra ka jettan jira Dr. Waggaa 27 kana keessatti akka oosaatti jechuu keenya. Waan Oromoo laalchisu qorannoon gaggeeffamanii maxxanfaman akkuma san beektan waldaan kun barullee mataa qabaa kan waggaatti yeroo lama maxxanfamu. Joornaliin kun ammoo joornalii beekamaadha waa'ee qorannoo Oromoo irratti joornalii maqaa gaarii qabu. Egaa kun injifannoo guddaadha. Bara baraan waan Oromoo laalchisee seenaa uummata Oromoo jiruuf jireenya saba kanaa waan siyaasaatiif hawaasummaa bifa qorannootiin saba Oromootiif warra qabsootan qabsootiin kan Oromoo kanallee dhiyeessuun akka bu'aatti waan laalamuu qabu. Yoo ammaan kana fakkeenyaaf laabirii biyya Ameerikaa keessa jiru yuunivarsiitii waan Afrikaa yookiin waan qorannoo hawaasummaa siyaasallee keessatti yoo joornalii waldaa kana hin barbaaddetti bakka hedduutti ni agartaa. Addunyaa kana irratti eegaa kun waggoottan jamaa ol yoo joornal Oromoo Steeris barbaade jettee yoo laabirii gurguddaa biyya keessa jiran ka yuunivarsiitii deemtee gaafatti joornaliin keenya ni jira. Egaa kun ammoo seenaa Oromoo dagaagsuudhaaf uummata guddaa seenaa qabu kana seenaa guddaa seenaa boonsaa qabu warri ala jiran akka beekan. Egaa wanti deemee gartee qabeenya saba kanaa ta'ee uummati tokko yoo gartee seenaa afaanii qabaatee seenaa barreeffaman qabaate callaadha gartee hawaasi inni qabu kan jedhamu hawaasa seenaa qabu seenaa inni qabullee barreeffamee lafa taa'u waan ta'eef bifa kamiin waldaan kun qorannoo kan Oromoo gaggeessu calla barbaadan qorannoon kun akka inni tamsa'u oduu irratti gahee guddaa taphatee jira. Gahee jechuun olaanaa amma hin jedhamne taphatee jira jedhee akkasitti amanaa. Egaa karaa lammaffaatiin sagalee ta'uu waan jedhu sila hawaasni Oromoo uummatni Oromoo dhaabbileen siyaasaa jechuun Oromoo gahee isaan taphachuu qabanii waldaan keenyallee akkuma waldaalee kan Oromoo biroo uummata Oromootiif sagalee ta'uun dirqama yoo ta'e nutis gahee kana tun taphachuun keenya dirqama ta'a. Irra caala ammoo kaayyoon waldaa kana guddaan hojii qorannoo Oromoo kana dagaagsuudha. Bu'aa hagammatiin argamu kana kunuunsaa bu'aa hagam caalu ammoo hedduu hojjechuun akka nurraa eeggamu waan guddootu jira yaadame. Tole dhaggeeffattoota keenya Dr. Ibrahim Elemoo faana kan mariirra jiru. Dr. Ibrahim Elemoo bara kanatti pirezidantii waldaa qorannoo Oromoo yookaan oosaati. Dr. Ibrahim amma akka jettanitti waldaan keessan qorannoo gaggeessa mata dureewwan adda addaa irratti dhimma Oromoo irratti fi dantaa Oromoo irratti xiyyeeffate. Kitaabni barreeffamuu fi barruuleen yookaan immoo joornaaliin tokko tokko hoggaa barreeffaman maxxanfamuun dirqama ta'a. Wayita maxxansitan immoo mana maxxansaa mataa keessanii qabdumoo akka waldaa qorannootti warra maxxansaniin biratti geessitanii maallaqaan maxxansiistu kitaabota miseensonni keessan hayyoonni Oromoo barreessan kana. Yoo ufiin qabdan ta'e ufii mana maxxansaa qabaachuun akka waldaa qorannoo Oromootti jechuudha. Isiniif bu'aa dabaluurrallee darbee biyya keessaa Oromoonni kitaabota barreessan eddeetti mana maxxansaa dhabnee jedhanii wayita rakkatan kana isinillee maxxansiisanii fi galii irraa argachuu dandeessu. Ijoollee biyya keessaa baarraa fuudhee maxxansa dhabanii rakkataniifillee fala ta'uu dandeessu. Gama kanaan wanti yaaddan jira moo qabdu mana maxxansaa? Mana maxxansaa hin qabnu. Waldaan akka kenna gulleen hedduun kan mana maxxansaa qabu jiru. Warra ammoo mana maxxansaa qaban kan beekumsa gaarii qaban biratti joornalii kenna kan maxxansuun barbaachisaadha. Ministry Press achitti maxxanfamaa jira.
duwwaa osoo hin taatin raabsinis baay'ee barbaachisaadha. Yuunivarsiitii beekamoo ta'aniidhaaf yeroodhaan wanti mul'atu kun dhaqqabuu qaba. Akkasuma miseensi keenyaaf waan kana yeroodhaan kennuu qabna. Karaa kanaan yoo dubbanne hanqinni hali tokko hin jira. Maqaan isaa kun akkasumaan gartee maqaa gaarii kenna. Meenteen goonee ittiin deemuudhaaf namni keenya ka barate joornaali kan irratti waraqaa qorannoo isaanii maxxansiifachuu danda'u qabanii waraqaa qorannoo waldaa keenya irratti maxxanfachuun kun aadaa ta'ee itti fufuu qaba. Egaa waamichi keenya guddaan nama Oromoo ka barateedhaaf joornaali kan irratti waraqaa qorannoo keessan akka dhiyeeffattanii isaniif laalamee maxxanfamu kun ammoo qorannoo Oromoo guddisuu fi waldaa kanas bu'aa waldaa kana kan ta'e joornaala kanas guddisuu waan ta'eef kan irratti xiyyeeffannaa kennanii irratti hojjechuu qabna waan jedhu. Mee yaadaan biyya isiniin geessa. Kitaabotaa fi barruulee isin maxxansitan kana irra jireessa gara Ameerikaatti akka raabsitanidha. Garuu immoo ijoolleen Oromoo miliyoonota lakkaaman yuunivarsiitii Oromiyaa fi Impaayera Itoophiyaa keessaa inuma eebbifamuu yookaan barataa jiru. Oromiyaa keessallee yuunivarsiitii hedduutu jira. Isaan kun immoo waa'ee Oromoo fi Oromummaa Oromiyaa irratti kitaabota barbaadu. Namoonni biyya alaattis wayita biyya sana dhaqan waa'ee Oromoo yoo baruu barbaadan kitaabonni argatan dhiphaa yookaan xiqqoodha jedhama. Biyya keessattoo raabsuudhaaf hidhata qabdu raabsaa jirtu yuunivarsiitii biyya keessaa keessatti. Dhaggeeffattoota keenya gaaffii kanaaf deebii kan isaan kennan sirbattaanu kana erga walumaan caqasnee booda itti deebina. Nu waliin tura ammas. Tole Dr. Mee yaadaan biyya isiniin geessa. Kitaabotaa fi barruulee isin maxxansitan kana irra jireessa gara Ameerikaatti akka raabsitanidha. Garuu immoo ijoolleen Oromoo miliyoonota lakkaaman yuunivarsiitii Oromiyaa fi Impaayera Itoophiyaa keessaa inuma eebbifamuu yookaan barataa jiru. Oromiyaa keessallee yuunivarsiitii hedduutu jira. Isaan kun immoo waa'ee Oromoo fi Oromummaa Oromiyaa irratti kitaabota barbaadu. Namoonni biyya alaattis wayita biyya sana dhaqan waa'ee Oromoo yoo baruu barbaadan kitaabonni argatan dhiphaa yookaan xiqqoodha jedhama. Fakkeenyaaf wayita tokko ani yuunivarsiitii Finfinnee 6 kiilootti seenaa waan owaanii barsiisaan nu barsiisu ture tokko waa'ee Itoophiyaa irratti gaaffii gaafannaan maal jedhee naa deebisaa kitaaban qabu jedhe. Kitaabni kan hin jirre madda kan hin qabne barsiisuu jedhe. Biyya keessattoo raabsuudhaaf hidhata qabdu raabsaa jirtu yuunivarsiitii biyya keessaa keessatti. Yeroo ammaan kana keessattuu karaa
digitalize goone website keessa gubbatu. Kanaaf kun ammoo waan boordiin waldaa qorannoo Oromoo bu'aa qorannoo Oromoo waggoota dheeraa godhaman kana akkamiin nama Oromoo uummata Oromoo biratti qaqqabu goonaa jennee yoo gaafan digitalize goone bifa wanniitiin bifa gartee namni intarneetii fayyadamuu danda'u akka inni argatu haala jeessu qabna jennee weebsaayitii keessa irra keenne. Kun ammoo tolaan namni tokko otoo saantima tokko ittiin baafne bifa argachuu danda'aniin waan ta'eef karaa kanaan rakkoon akka durisan ni beekamtii. Kan ammallee akkuma beektu yuunivarsiitiin Itoophiyaa keessa jiru. Itoophiyaan sun yoo biyya Oromoo kan fakkeenyaaf dhimma Oromoo irratti hundeeffame taate yuunivarsiitiin Oromiyaa keessa jiru kamiyyuu Addis Ababa yuunivarsiitii immoo Haromaayaa immoo Jimmaa immoo hundumti isaaniiyyuu waggaadhaan sabiskiraayib godhanii waan waldaan keenya maxxansu kana nu warraa hin ergina jechuudha. Kanaaf waldaa keenya isheensi ta'anii waggaadhaan waan maxxansu kana isaan ergina jechuudha. Keenya keenya fakkeenyaaf yoo fudhatte namoota beekamoota ta'an yuunivarsiitiin adda addaa kan waggoota dheeraadhaaf akkasuma waan nu maxxansu kana nu isaanii erginu hedduutu jira. Itoophiyaa keessa ammoo wanni kun akkaataa ittiin argatan gartee beekuun isaan irratti dirqama. Kanaafiyyuu ani otoo waldaan keenya keessatti iyyuu kan waan kan maxxansu taate waan waldaan kun maxxansu bilisaan yuunivarsiitii cufaaf kennuun hin danda'amu. Yuunivarsiitiin kamiyyuu ammoo waan maxxanfamu akkasii kana bitanii barattoota isaanii dhiyeessuun barbaachisa dirqamallee. Kanaaf warra jiran ka amma waan nu mari'atu kana dhagaa jiran gaafsa warra qabu maali? Joornali kan akka isin carraa qabaatan yoo feetan yuunivarsiitii keessa jirtan akka joornaliin kun isanii bitamee laabirii keessatti inni taa'u gaafadhaa. Yuunivarsiitiin kamiyyuu bitee barattoota dhiyeessuuf dirqama qabaa jedhan. Tole, ammas dhaggeeffattoota keenya Dr. Ibrahim Elemoo waliin jirra, pirezidantii waldaa qorannoo Oromooti. Akkuma beekamu waldaan qorannoo Oromoo waggaatti yeroo lama kora ta'a. Inni tokko xumura waggaatti, inni tokko immoo walakkaa ganna yookaan waggaattidha. Akka beeksisaa dhiyeenya baaftanii jirutti immoo baatii amma keessa jirru bitootessa gaafa guyyaa 29 fi 30 kora walakkaa taa'uuf deemtu. Korri keessa walakkaa kun mata dureen isaa inni irratti mari'atu maa inni? Mata dureen kora wanta qorannoo Oromoo bitootessa kan waan Oromoo uummata Oromoo biraan karaa sirrii ta'een gahuu danda'u jedha. Akkasumas waan biyyaa waan jaarma hawaasaa waan akka fayyaa irratti waan xiyyeeffatu. Kanaaf mata duree kan jedhan alaamaaf konferensiin ni gaggeeffama. Kanootii hedduun waraqaa qorannoo dhiyeeffachuudhaaf qophiidha. Ittiin sagantaa baafnee jirra. Sagantaa amma baafne keessatti namoota hedduutu biyya Kanaadaa as biyya Ameerikaa keessa warra ammoo yoo kana ijallee dhufan qorannoon adda addaa ni dhiyaata. Namoota dubbachuuf deeman hedduutu jira. Fakkeenyaaf yoo fudhanne Dr. Bushel Browser kan jedhamtu hospitaala Minnesota keessa jiru Hennepin County Medical Center kan jedhamu irraati kampanii Gilead jedhamuun deeggarsi godhamee waldaa keessatti dhuftee waan dhukkuba HIV keessatti namoota Itoophiyaa fi biyya Afrikaa irra dhufan Minnesota keessatti warra safarra eedsii fudhachuu jiran muuxannoo ishiin qabdu rakkoo kanaan wal qabattee ammoo jiru mul'isuuf deemti. Adde obseen immoo nama fakkeenyaaf ogummaa fayyaa qabuu fi tajaajila fayyaa jechuun kan biyyi kenna keessatti iyyuu hospitaala Najjoo gargaaru irratti waan guddaa hojjete isiin konferensii kan irratti
fi waan Oromootiin wal qabate waanuma ishii dhagahamu bakki akkasumas fayyaa irratti illee waan dhiyeessuuf qabdi. Waan fayyaa irratti Dr. Beenyan Dhugaasaa Kanaadaa irraa waan fayyaa fi miidiyaa ilaalchisee waan dubbatu qaba. Waan walitti bu'iinsa sabaaf sabaa ilaalchisee ammoo qopheessine guddaan sunidha. Akkuma isin beektan Oromiyaa gara kibba bahaa waggootan dabre 20 ol keessattiyyuu gosa Oromoo kan Booranaatii fi akkasumas garri Gabra gosa ammoo naannoo Somaalee qubatan gidduutti oduu addaan hin cinne walitti bu'iinsi deemaa ture. Walitti bu'iinsi kun egaa lubbuu nama hedduu galaafate jira. Qabeenya hamma hin jedhamne barbaadeessa jira. Wanti kun ammallee waan dhaabataa jiru fakkaatu. Kan irratti namoota dhalataa naannoo sana ta'an kan hubannoo qaban akka waan kan irratti nama Oromooillee beekumsa kennaniif waan konfliktiin kun maalirra maddee falli isa maalii rakkoon kunini xuurri isa maalii waan jedhu miidhan waaqoo nama dhalataa biyya suniiti nama haala baalee keessa jiruu fi haala godina Booranaa keessa jiru waggootan dabre 30-40 waan deemaa jiru nama hubannoo gahaa qabu. Ilaalchisaa hin dhageenna. Dr. Taklaaf Shimbirtuu Kaallaa akkasumas nama dhalataa naannoo saniiti. Innis dhaala mataasaa qaba. Obbo Ibrahim Elemoo akkasuma bu'uura rakkoo walitti bu'iinsa sabaaf saba sun bifa qabu-geessatiin dhaala nuu dhiyeessaa. Eegaanis waan achirratti illee dubbadhu ni qaba. Kabira waa'ee miidiyaa ilaalchisee miidiyaa akkuma beektu miidiyaan kan Oromoo kunini bifa inni ittiin keessatti interneet irraan waan darbu raadiyoo interneet gubbaan akkasumas televezyiinii interneetii gubbaadhaan wanti hojjetamaa jiru kun fi amma immoo bifa haarawaadhaan satalaayitiidhaan raadiyoo fi televezyiiniin kan dabraa jira. Wanti kunini ciminaa fi hanqinas qabaachuu ni mala. Waldaan keenya akkuma isin beektan waldaa qorannoo waan ta'eef namooti rakkoo biyyaa kan Oromoo cimaa uumuu irratti rakkoo jiru fi bu'aa hagammaa argame bifa qorannoo hin gamaggaman waldatti akka dhufanii waan isaanitti dhagahamu bakka itti dubbatanii qorannoo irratti hundaa'e jechuudha. Bifa kanaan ammas fuulduras keessattuyyuu miidiyaa jajjabaa qabaachuun saba keenyas baay'ee waan barbaachisaa ta'eef kun ammoo yeroo yeroodhaan sakatta'amaa irratti mari'atamaa waan deemu qabu waan ta'eef miidiyaa konferensii irratti konferensii kan waggaa kan qopheessuuf deemnu irratti waa'ee miidiyaa namooti qorannoo gaarii qaban akka dhufanii dhiyeeffatan karoora qabna. Miidiyaa konferensii kana irratti Kanaadaa irraa obbo Tasfaayee Kumsaa jedhee yookiin maxxansaa gaazexaa urjii kan ture amma dhaabbata mirga namaa fi falmu Kanaadaa keessa kan jiru sun keessatti hojjeta. Innis dhufee waan miidiyaa kan waan dubbatu qaba. Obbo Gaaromaa Waaqessaa akkasuma waan mirga dhala namaa ilaalchisee waan dubbatu qaba. Namoota beekamoo ta'an konferensii kana irratti warra dubbachuuf deeman keessa tokko Dr. Mararaa Guddinaati. Dr. Mararaa Guddinaa waanuma siyaasaa biyya Itoophiyaatii fi kan Oromoo kan bifa qorachuu waan dhufaniif bakkeen qorannoon kan Oromoo itti dhihaatu namni dhufee itti wagaafatu itti wadhagahu egaa carraan guddaan waldaa qorannoo kan Oromoo kan hojjechiin qopheessu waan ta'eef isaanis sana kanas egaa itti fayyadamuun barbaachisaadha. Waan qoratan waan hubatan akka isaan dhiyeessan egaa Dr. Mararaan akkuma beekamu nama akademikiiti, nama siyaasaa biyya suni keessatti illee qooda guddaa qabu akkasumas nama hagammaa ogummaa barsiisummaa irratti
gahee guddaa taphachaa jiru. Muuxannoo isaaniirraa qorannoo isaan dhugaa jiranirraa akka nuuf ibsan namni ammoo konfereensii keenya irratti ammoo hirmaatullee gaaffii akka isaan gaafachuu danda'an yaada isaan qabaniif ammoo waan isaan dhiyeessaniif yaada gahaa akka isaan kennuu danda'an yeroo gahaa ramadne akkasiidhaan guyyaa lammaffaa irratti mariitti gaggeeffama. Kan Dr. Bayyene Petros akkasuma nama dhaabbilee siyaasaa mormitoota biyya Itoophiyaa keessatti nama kabaja guddaa qabuu fi nama waggaa dheeraa paarlaamaa keessa ture, paartii mormitoota illee nama hoogganaa ture. Isaanis qooda fudhatu, dhufanii irratti hirmaatu. Waldaan keenya carraa fi kabaja inni namaa kennu guddaan tokko walgahii keenya irratti namoota bu'aa saba Oromootiif, qorannoo Oromootiif godhan nama Oromootiif ammoo fakkii warra ta'uu danda'an jennee yaadnu keessaa nama tokko lama akka dhufanii isaan haasawa baniinsa godhan carraa kan kennuuf jechuudha. Ifa kanaan guyyaa jalqabaa adda obsoo luboo kalfoon irra dhuftee eegaa dubbatti guyyaa lammaffaa obbo Nageessaa Oddoo Duubee biyya keessatti barattoota Oromoo warra wareegamaa kafalan keessaa tun warra Qaallittii keessatti hidhamee akka carraa otoo lubbuun isaanii du'in bachi baay'ee. Egaa walumaa galatti qophiin keenya akka nu amma qophaa'aa jirrutti miidiyaa konfereensii fakkaatu konfereensii waggaa waan qopheessaa jiru fakkaata. Akkana fakkaatu seenaa dhiyoo keessatti miidiyaa konfereensii bifa kanaan qophaa'e waan jiru fakkaatu. Egaa kun wanti agarsiisu waldaan kun jajjabaachaa dagaagaa nama Oromoo hawwataa akka inni dhufaa jiru waan agarsiisu. Kan waggaa amma agas caala akka konfereensii guddaa maqaa waldaa kana waliin deema qopheessuu dandeenyu ni adda addaa abbootii gadaa biyyarraa fiduudhaaf yaada qaba. Konfereensii waggaa Washington keessatti qopheessuuf deemnaa. Egaa qophiin keenya konfereensii lamaanii kan bara kanaa gabaabumatti kan fakkaata. Jibedafan xumuruudhaaf halkanii guyyaa hojjechaa jirra. Konfereensii guddaa amma qopheessuuf deemnu kana namni keenya keessatti iyyuu namni naannoo Chicaagoo, naannoo Ohio, Kentucky, Michigan, Indiana, Wisconsin, akkasumas Minnesota illee sun Kaabirallee irra namni dhufuu danda'u konfereensii keenya dhufee akka irratti qooda fudhachuun akka irratti hirmaatan waamicha dabarsinaa. Hawaasa Oromoo Chicaagoo halkan aadaa jedhanii qophii guddaatti deemaa jira. Qophiin kun uummatni Oromoo naannoo Chicaagoo jiraatu kun akka inni wiirtuu aadaa tokko bitatu dandeessisuudha. Kan irratti illee namni keenya kan naannoo kan jiru hawaasni naannoo kan jiru wal bira dhaabbachuu qaba, wal gargaaruu qaba. Waan danda'u marayyuu otoo hin qusanne kaayyoo kan galmaan ga'uudhaaf godhuu qabanii jedha. Kanuma dhaamsi guddaan beeka amma.
barsiisi si wajjin oola. Anjoolummaan wajjin taphachaa guutanne obla taphaa malee walitti mufanne. Otoon si baaratiin anis warra kaatu ofinnaa jaalala yaadannoo dhaaboote. Dhaggeeffattoota keenya qophii keenyaarraa gaa xumurreerra. Waan nu caqastaniif guddaa galatoomaa. Horaa bulaa. Samina bagada, nagamata male.